biyyaa dhuftee waggaa tokkotti ulfooftee jechuudha. Ilaali biyyaa dhuftee waggaa tokkotti eenyuudhaaf ulfooftee? Arabaaf ulfooftee jechuudha sanu. Mucaa Arabaatii ulfooftee amma eessa abbaa kiyyaa litaa of ajjeesamoo ulfan baasamoo akkamiin taatte waan ittiin ulfa baasan kanas hin beektu. Hiriyaa ishee gaafattee jennaan hiriyaa ishee yuutuubii irra baaftee ani dhugaadha moo sobaa piraankiidha waan jedhamu natti fakkaateetu piraankiidha kunoo edeen dhiisee mucayyoon itti deddeebite. Saniin booda dhaqee gaafadhe jechuudha. Amma dhaqee gaafadhe jennaan dhugaa jiru natti himte jechuudha. Dubbiin dhugaadha sobaa miti. Rabbiin isin haa eegu wallaahi. Mee sagaleen mucayyoo sana dhugaadha moo soba jedhee gaafadhe sana sagalee seesan dhageessisaa. Mucayyoollee silkii seenaaf alaattu nan gaafadha. Gaafadhee fi furmaata nan barbaadaa fi jechuudha. Riyaadiitti akka isheen ergamtu nan taasisa. Nama barbaadee fi akka isheen deemtu nan godha. Yoo fedha ishee nan gaafadha garuu fedha ishee waan isheen barbaadde. Mee sagalee mucayyoo sin dhageessisaa dhaggeeffadhaa. Fayyaa keetii nagumaa jirta nagaa kooti galata rabbii baga jiraattee siin jedha dhiifama addaan babbanne miti anillee hojii mabbiisii na godhee kanaaf han badee tokkokkima keessan oola oolumaa gadi fiigaa oola kanaaf hin badee dhiifama siin jedha kaleessa viidiyoo kee argeen ture har'allee argeen ture maalniti mucayyoo fooqii irraa ulfooftee minaamin jettee haasoftaa dhaggeeffadhee si gaafadha deembiisii ta'e komentii si barreessin ture garuu komentii jalatti sobdii ufaa ajjeestuun jedhee piraankiidhaan seebeettiin dhugaa hin seene dhugaadha moo akkamii maalirra jirtire amma dawwalaa fi jirtamoo akkamii wallaahi yoo dhugaa ta'e hedduu tokko nama gaddisiisaa egaa ilmi namaa hin dogoggora mukitti murteeffamuun hin danda'amu jechuudha. Kaleessa komentii jalatti maa akka jettatte na deebiste turte deebisiif hin deebisne ani dhaan qoosee kanaafi akkamii amma maalirra jirtire haannaa kun hamba deemu jettiin mee maalirra jirti haala seen keessa jirtu natti miti yoo dhibee hin dubbifne haala mijeessinee fi ijoollee bira haa deemtu. Okay, sagalee kana qabee fi gaafadha dhiifama qofaatu gidduutti na qaba. Sagalee isa seen haannaan naa deebiste moo isiniif bana jechuudha dhugaa moo soba waan hin jedhee gaafadhe ammaa kana mee waan haannaan jette immoo haannarraa hubanna. Lubbu akkamii jirtaa jira galata rabbii baga jiraattee walirraa babbanne sagalee kee diirama aggeeffadhee iyyuu gidduutti irbaata hojjechuu deeme amma. Dhugaa dabar niitiin ilmaa fooqii kanarra jirti yeroo ramadaanni kanaafa yeroo isheen deessuuf asirii natu guyyaa tokko ol bahee hojjedhee fi jennaan niitii lama qaba beektee ilmi jaartii kana achi ishee tokko bira saqee hojjennaan jedhan yeroo tokko wallolleen argisitti hin deebine deemte mana haadha isheetti fidatte beektee sarratanya achi fidattee na waamtee si baalaa bakka itti gatamu itti agarsiisii isheen hin beektu naan jettee sarratanya kan haadha isheeti. Innaatu waliin deemaa jirru ati Oromoodha naan jettee anillee jedhee akkam fayyaa ajennee akkuma kahannaatti beeki namittiin itti horiiti. Innaa gaafa lammaffaallee wal agarree gaafa lammaffaa ani gibbii keessa haruu jira isheen immoo akkuma kaleessa arabittiin dulaa bawaan feesirreesti waan ta'eef qoshaashichi gatuu deemti. Waasi gaafadha jedheeni ani biyyan beekuu reefu waggaa fixanaan jettee maali'aa jennaan. Akkasii ilmi arabaa duraan rakkisaa ture inni poolisii akkasitti inni qaqqabaa gaafa lammaffaa isaa yookaan sadaffaa isaa immoo ofii makiyyuu miira keessa galee eshi jedhee ergisii immoo wal mi'eeffannee ji'a torbaffaa keessan jira jettee kanaaf amma laguu kiyyan rifachiisee erginatti dhufee ji'a sadaffaa isaati mala beektu yoo beekti natti himinaan jettee. Ani immoo mala waan hin beekne waan isheen ulfa sana waan na gaafatteef hin beekneef miidiyaa irratti ol baasee yoo ijoolleen tokko natti himte isheetti hima jedheeni akkasii malee dubbii dhugaarraatiin ijoolleen akka koomentii jalatti waan irraa beekan akka natti himanii fi ijoolleen illee haa galatoomanii natti himanii jiran qoricha waa tokko akkasii malee dubbii dhugaarraati kaleessa illee koomentii kee argeetu bacaaljee akkana malee dubbii dhugaarraati siin jedha egaa hin ba'u malee akkatti galan hin beekanii. Carraan ishee baay'ee nama gaddisiisa. Inumaayyuu beekiin jaaladha isa isheen jettu sanatu na aarse malee ani wanti isheetiin jechuu miti. Maaf akkana taate jechuufillee biyya ormaa jirti waan nama mudatu hin beekanii. Garuu immoo hin jaaladha siin jetti beekte akkasii atillee wanti gargaartu waa tokko yoo jiraate natti himii waan na gargaartu walumaa waan ishee gargaaru yoo jiraate natti himii siin jedhatillee. Hanna guddaa tokko galatoomii siin jedha sagalee keenaa deebisuu keetii fi hedduu tokko galatoomii siin jedha. Wanni ani wantiin gargaaruu danda'u hannaa koo
akka isheen hojicharraa baate amma garaan ishee guddatee jennaani rakkoodha. Yookaan na dhukkubaa hojii hin barbaadu hin baasiitti nageessaa jettee galuu kana tokkoffaan. Tokko immoo jechuudha yoommoo kuni tulfaata hin baasiitti hin geessan yoo ta'e akka isheen baddee namni hin jira ijoolleen keenya hin jiru. Ijoolleen keenya Oromoon hin jiru kan deemanii warra xalabaarraa badu fuudhan hin jiru. Birrii guddaa gaafatu malee amma naannoo 3,000 galee natti fakkaata. Duraan naannoo 2,200 akkas waan akkasiitiin badu duraan amma waan naannoo 3,000 galee natti fakkaata. Birriin rakkoon qabu ijoolleen hin jiru waan ta'eef obbolaan koos hin jiru. Jaarsa obboleettii koosiis hin jira jechuudha. Inni dhaqee fuuchuu hin danda'a. Erguun hin danda'a. Ijoolleenis hin jiru. Ijoolleen riyaadii keessaa. Ba'uu hin dandeessi. Lookeeshinii erguu hin dandeessa taanaan ammati fooqirra jirti moo maa jettee? Ati faan lookeeshinii erguu hin dandeessa taanaan lookeeshinii naa ergitee akka isheen baatee saniin booddee haala mijeessinee fi gara biyyaa akka isheen galtu. Kana goona malee biyya kana keessatti teessee si namni qallabu hin jiru. Namni maal jedhu hin jiru beektaa rakkoodha. Biyya galtee akka fedhe. Bakka akka rabbi godhee haa taatu maatii isheetti deebitee galtee jechuudha malee mucaa baasii ajjeesii kana kennii fi ana kana wayyan keessaan qabu. Subhanallah wallahi hin danda'u kana keessaan qabu sin beeku sen waan akkasii waan mucaa baasuu waan maal jedhu wallahi hin beeku ani sakkasii keessaa hin beeku. Kanaafuu haala mijeessii fi riyaadii adeemtu jette nam mijeessaa fi lookeeshinii ergitanii saniin booddee jaarsi obboleettii kootii dhaqee fuudhu. Kanadha kan hin jechuu barbaadu malee ani yaada kan biraa waan qabu yaada kan biraan qabu wallahi akkasii wanni kan biraa silkii seenaa ergi minan gaafadhaani ofii kootiin gaafadhamee silkii seenaa ergi yaada ishee ofii kootiin gaafadhamee silkii seenaa barreessi. Haala namoonni illee akkamitti akka baasuu danda'an natti himanii turanii. Anillee namicha isaa birrii ergu wayii tokko gaaffee innillee naannoo riyaadii jira ofii baasuu nan danda'a naan je'e. Isheen immoo maannaan jetti beekte ani naman gaaffee maalii atoo isheetiin hin jedhiin isheen karoora baduu waan qabduuf nan bada naan jette gaafa duras jennaan nama si argeeraa deemtaayii asumarraanii jedhe ijoollee koomentii jalatti maannaan jedhan beekte dubbiin sitti baddii yoo mucayyoon kun achumarraan baddee naan jedhanii jennaan ofii kiyyan sodaadde beektee deebisee amma immoo yoo isheen dingata badde jarri kun natti deebi'anii situ akkasitti balleessee dura maa baduu didde naan jedhuutiin na sajjamuun shakke malee sila asumarraan akka isheen baddu goona turre. Karaa achiin immoo lookshinii sana erguu hin beektu isheeni amman har'a isheen agarre beekte arabittiin gadi baafne yeroo tokko malee gadi nuuftu isheen mana faa qulqulleessiti waan deebiste gashituuf mana haadha isheetti arabittiin akkasii siin jedha ani asirraan ishee balleessuuf immoo akkuma damma jette ijoolleenis natti himanii turanii namicha san gaaffe tokko innis immoo riyaadii ofii fu'uu nan danda'a naan jedhe isa immoo ammoo ofii kiyyaa akkam godhaa. Ani ijoollee koomentii jalatti dubbisee iyyuu duraan asumarraan akka isheen baddu gochuuf ture. Akkasii yoon ishee arge lookshinii sana illee hin beeku beekte lookshinii sana akkamitti akka argan hin beeku ijoolleen si barsiifnaas kaajjanis ni jiranii. Akkamitti akka isheen lookshinii sana argattu yeroo manicha geessu akkasitti otoo namni faan nutti himu jiraate yookaas namni na barsiisu yoo jiraate akkasitti isheetti hima yoo ta'e malee amma bakka ani jiru kana yoo isheen badde rakkoon irratti gaate innaa isa je'uun sodaadhe takkamuu bakka ishumti haa baddu malee rakkoon akka fe'es naa godhuun jedha akkasii waliisa wallaaleen ta'a. Akkuma isin sagalee haannaa kana dhaggeeffattanidha jechuudha. Mucayyoo nan gaafadha lakkoofsa seenaa ergi jedheenii jira haannaadhaan jechuudha. Lakkoofsa see gaafa isheen na ergitu mucayyoo daayirektii madawwalee gaafadhee haala mijeessinaaf jechuudha malee baay'ee rakkoodha du'aa godhame.